Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanala kiyyaa takka baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aa viidiyoo baay'ee isinitti toluu fi kan baay'ee isin gammachiisu tokko isiniif qabadheen dhufee jira jechuudha. Viidiyoon guyyaa har'aa kan viidiyoo yeroo kaan irraa addadha jechuudha. Kan adda isa taasisu immoo hundi keessaniyyuu akkuma beektan hamster combat tap swap avacoin pixel tab kan jedhaman hunda isaaniiyyuu hundi keenyayyuu taap goonee hojjechaa turre jechuudha. Garuu hundi isaaniiyyuu guyyaa itti listi ta'an eeguuf yeroo dheeraa namatti fudhatu jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kan ani qabadhe isiniif dhufe immoo jechuudha yeroo itti listi ta'u osoo hin eegin waan hojjettan kallattumaan baafachuu kan dandeessanidha jechuudha. Jalqaba keessa seentanii akkuma warra kaanii taap gochuu isin gaafata. Taaksiis ni qaba. Taaksii isaa keessa seentanis hojjechuu dandeessu jechuudha. Nama tokko affeeruudhaan kooyinii 100 isiniif kenna jechuudha. Kan isin baafachuu dandeessan kooyinii 200 irra gaafa geessan doolaara tokko isiniif ta'a jechuudha. Gara barbaaddaniin baafachuu dandeessu. Warri Trust Wallet qabdan akkasumas Wallet warri qabdan Binance fi wantoota kaanirree warri qabdan karaa barbaadan baafachuu dandeessu jechuudha. Ani akkaataa ittiin Wallet banatan viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira garuu isiniif hin postotne guyyaa borii YouTube irratti waan isiniif maxxansuuf YouTube irraa argachuu dandeessu. Guyyaa har'aa garuu akkamittiin akka airdroppii kana hojjennu isinitti argisiisa jechuudha. Arko coin jedhama airdroppiin kun keessa seentanii akkuma jara kaanii start gochuudhaan erga keessa seentanii booddee taap gochuu isin gaafata. Taaksii ni qaba. Taaksii isaas ni hojjettu. Taaksii isaa erga hojjettanii booddee gara profaayilii keessa seenuudhaan coinii keessan gara USDTtti jijjiirtanii USDTdhaan karaa barbaadan baafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana yeroo eegaltan like gochuu hin dagatina. Irra deebi'ee ammas viidiyoo kana yeroo eegaltan like gochuu hin dagatina. Maatii chaanala keenya warra hin taane immoo subscribe gochuun gara maatii chaanala kiyyaa tek dabalamaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Gara Telegram keessan erga seentanii booddee kallattumaan kiyyaa tek jettanii warra chaanala keenya hin qabne chaanala keenya search gochuun join gochuu dandeessu. Warri chaanala keenya keessa jirtanis haala kanaatiin kanatu isiniif dhufa jechuudha. Erga chaanala keenya keessa seentanii postii kana irratti ni argattu jechuudha. Postii kana yeroo argattan liinkii kun as jala isiniif kaa'een jira. Liinkii kanaan seenuu dandeessu. Namoota barbaadaniifis immoo liinkii viidiyoo barreeffama viidiyoo kana jala isiniif nan kaa'a achi jalas argachuu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattumaan liinkii kana irratti yeroo tuqxan haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Startii erga gootaniin ani startii waan godhee jiruuf haala kanaatiin naa fide. Isin yeroo startii hin goone startii kan jedhu fide. Startii erga gootanii booddee haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Kana booddee startii earning kan jedhutu jira. Bakka sana irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kana booddee start kan jedhu irratti fuulduratti isiniif fida. Isa tuquudhaan gara keessaa haala kanaatiin isin seensisaa jechuudha. Erga haala kanaatiin seentanii booddee haala kanaatiin amma kan koo kooyinii 100 ol waan qabuuf haala kanaatiin naaf fida. Kan keessan garuu 0 jedhee waan eegaluuf jalqaba haala kanaatiin dhuftanii taap gochuudhaan earn gochuu dandeessu. Taap gochuudhaan maal gootu kooyinii keessan walitti ni qabattu jechuudha. Isa kana taap gochama kooyinii keessan haga dandeessa walitti ni qabattu. Seentanii yeroo yerootiin seentanii kooyinii keessan walitti ni sassaabbattu jechuudha. Lammaffaa bakka xiyyaan isinitti agarsiisu kana boost kan jedhutu jira. Bakka sana ni dhuftu jechuudha. Kooyinii walitti qabatanii ta'an bakka sana erga dhuftanii booddee maltii taap kan jedhu bakka kana ni jira. Guddifachuu ni dandeessu. Amma levelii 3 irra gaheen jira. Energy limitis akkasuma levelii 3 irra gaheen jira. Recharge speed levelii 2 irra gaheen jira. Haala kanaatiin levelii keessan gurguddifachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo taap boot kan jedhutus ni jira. Isas immoo fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Irratti tuquudhaan maal gootu haga barbaadan irratti tuquudhaan kooyinii keessan kooyinii haga kanaatiin jedha. Kooyinii keessan kaffaltanii ittiin ni bitattu jechuudha. Erga bitattanii booddee yeroo isin offline taatan yeroo isin Telegram irraa baatan ofii isaa isiniif lakkaa'a jechuudha. Kana itti aansuudhaan maaltu jira bakka kana
taaskis kan jedhu ni jira jechuudha. Akkuma argitan bakka kana taaskis kan jedhutu jira. Bakka taaskii jedhu keessa seentanii taaskiiwwan garaagaraa isiniif kennaman hundi isaanii hojjechuu ni dandeessu. Ani amma already xumuree waan jiruuf kan koo hundi isaa completed jechaa jira. Isin keessa seentanii akkuma warra kaan hojjechaa turtanidha waan ta'eef waan isin wallaalchisu tokkollee hin qabu jechuudha. Keessa seentanii hundi isaa ni hojjetu jechuudha. Kan biraan maaltu jira? Nama affeeruutu jira jechuudha. Bakka kana friends kan jedhu jira. Bakka friends jedhu keessa seenuudhaan namootaaf liinkii keessan share gochuudhaan namoota ittiin affeeruu ni dandeessu. Nama barbaadaniif liinkii keessan share gotanii nama barbaadan affeeruu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo bakka kana status kan jedhutu jira. Status kan jedhu kun namoota amma fayyadamaa jiran, namoota online irra jiran, akkasumas immoo piroojeektii kana irratti namoota meeqatu hojjechaa jira kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Total clicks haala kanaatiin kaa'amas namoonni walii galaa achi keessa jiran nama meeqa akka ta'an, namoonni guyyaa har'aa fayyadamaa jiranii fi namoonni amma online irra jiran nama meeqa akka ta'an tokko tokkoon kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Kun haganaatti waan isin fayyadullee hin qabu. Itti aansuudhaan maaltu jira? Bakka kana balance kan jedhutu jira jechuudha. Balance kan jedhu bakka kana keessa dhuftanii maal gootu? Kunoo akkuma argitan bakka kanaatti doolaarri ani qabu zeeroodha. Coin ani qabu immoo 146 nan qaba jechuudha. Coin maal gootu dhuftanii bakka kana ni dhuftu jechuudha. Bakka kana dhufuudhaan exchange coins kan jedhutu jira. Bakka sana irratti yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Erga bakka sana irratti tuqxanii booddee maal gootu? Kunoo haala kanaatiin bakka USDT kan jedhu kana irratti yeroo tokkoof ni tuqxu. USDT goldiin keessan immoo kunoo haga isin qabdan asirratti isiniif kaa'a jechuudha. USDT meeqa akka barbaadan asirratti ni barreessu. Fakkeenyaaf USDT 10 nan barbaada yoon jedhe maal na jedha? USDT 10 qabaachuuf jalqaba coinii miliyoona 2 qabaachuu qabda jechaa jira jechuudha. Coinii miliyoona 2 irra yoon ga'e USDT 10 jijjiiradhee doolaara 10 baafachuu nan danda'a jechuudha. Akkasumas immoo USDT tokko yoo kan barbaadu ta'e immoo 200 na gaafata jechuudha. Coinii 200 kaffaleen USDT tokkotti jijjiiradha. Amma kan koo coiniin kiyya 100 fi 46 irra waan jiruuf ammatti jijjiiruu hin danda'u. Kanaaf erga 200 irra geessanii booddee bakka kana tuquudhaan dhuftanii swap kan jedhu jira. Swap gootu yeroo kana USDT keessan 0 kan jedhu kun isiniif ni dabala, isiniif ni guddatu jechuudha. Amma kallattumaan keessaa baasuuf yoo kan barbaadan ta'e erga jijjiirtanii booddee duubatti deebi'uudhaan bakka kana ni dhuftu jechuudha. Withdraw USDT kan jedhu jira. Bakka kana irratti yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Amma wanti haga doolaara meeqarra akka geessanittan USDT meeqarra akka geessanittan bakka kanatti ni barreessitu. Sana booddee USDT network kan jedhu kana maalirra gootu? BP20 kan jedhu isa gara gadii kana irratti yeroo tokkoof isa irra ni taasifattu jechuudha. Isa kana irra godhachuudhaan maal gootu? Deemtanii adreesii keessan ni fidattu jechuudha. USDT address kan jedhutu jira. Waaleetii fayyadamtan keessa deemuudhaan ammas waaleet nan fayyadama. Waaleetii fayyadamtan keessa deemuudhaan USDT keessan receive kan jedhu BP20 kan jedhu barbaaddanii isa irra ni godhattu jechuudha. Deposit yeroo gochuuf kaatan isa irratti godhattu jechuudha. Kana bakka kanaatti BP20 kan jedhu kana irratti tuquudhaan maal gootu? Copy ni godhattu jechuudha. Copy erga godhattanii booddee dhuftanii gara maayinii keessanitti deebi'uudhaan achi bakka copy godhatan sanatti paste ni gootu jechuudha. Haala kanaatiin erga paste gootanii booddee continue kan jedhu gara gadii kanaatiin ni jira. Continue kan jedhu kana irratti yeroo tokko maal gootu? Irratti ni tuqxu jechuudha. You don't have enough USDT on your balance jedha. Balaansii kee haga USDT gahaa hin qabdu naan jechaa jira waan ta'eef amma baasuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaatiin baafachuu ni dandeessu jechuudha. Ani duraan yaaliidhaaf jedheen USDT tokko irraa baaseen jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa doolaara tokko irraa baaseen jira jechuudha. Kun akkuma argitan bakka kanaatti doolaarri tokko kan naaf seenee jira jechuudha. Kanaaf isinillee haala kanaatiin hojjettanii coinii keessan heddummeeffattanii coinii gaafa baay'ifattan haga doolaara 10 olirree hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf osoo inni akka kun hin dhaabatin sin jalaa osoo yookiin immoo osoo namni baay'een itti heddummaatee kaffaltiin isaa hin xiqqaatin ammaan dafaatii hundi keessan jalqabaa isiniin jedha. Viidiyoon kun isinitti tolee yeroo ta'e like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebi'utti nagaan naaf tura.